Hojiileen inisheetivii qonnaa fi industirii godoo guddina biyyaa ariifachiisuun badhaadhina hunda galeessa ta'e dhugoomsuuf kanneen gumaacha guddaa qaban keessaati. Oomishaa fi oomishtummaa misooma qonnaa teeknooloojii haaraatti fayyadamu babal'achaa jiru. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun cinaatti dinagdee biyyaa guddisuun galma yaadame biraan ga'uuf shoora olaanaa qaba. Industiriin godoo ammoo carraa hojii uumuu, madda galii biyyaa dabaluu fi kanneen biyya alaatii galaa turan biyyuma keessatti oomishamanii tajaajila akka kennan taasisaa jira. Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleettis waldaalee inisheetivoota qonnaa fi industirii godoo irratti bara kana gurmaan cimsuun yeroo gabaabaatti oomisha akka eegalan taasisuun danda'amu irratti mari'atameera. Akkaataa adeemsa hojichaa fi hanqinoota jiranii wal qabatees gaaffileen hirmaattoota irraa ka'uun irratti mari'atameera. Rakkoo tokko hidhee qabadhe keessaa bishaanii. Bishaan baay'ee nu rakkisaa jira. Ifaadha. Ifaan baay'ee nu barbaachisaa. Ammallee simmintoon baay'ee nu rakkisaa jira. Ammas waldaa industirii kanarratti waa'ee saamunaa kanarratti warra wajjin gurmoofne wajjin maashinoonni akkamii akka nu galuu qaban kaasuu barbaada. Waa'ee dhiyeessii ijaarsa manaa wajjin kan wal qabatanidha. Egaa baay'ee isaa inni adeemamee jira. Haa ta'u malee muraasi kan jiru gama simmintoo wajjin wal qabatanii jiraatan gama gabaa wajjin wal qabatanii jiraatan naannoo sanatti hojii jalqabne xumura wajjin wal qabatee gama natti fakkaata warra galii wajjin wal qabatanii dirqama isaanii irraa barbaadamu waan bahuu dhaabanii fi mannoonni baay'een akka jiranitti cufamanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa magaalaa Adaamaa obbo Alamuu Qilxuu qaala'insa jireenyaa fi rakkoo carraa hojii salphisuuf inisheetivoonni qonnaa hojiirra ooluu ibsan. Maaliif inisheetivii jennee mootummaa inisheetivii jedhee qabatee deemaa jira. Tokko wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu qabna. Wabii midhaan nyaataatii mootii birbadummaa nyaataa mirkaneessuu qabna. Kana akkuma duratti jedhe yoo anis hirmaadhe yoo atis hirmaatte ta'a malee nam tokko qofaan gam tokko qofaan waan ta'uu miti. So wabii midhaan nyaataatiin biyyi of hin dandeenye immoo biyya ija namaa laaltu biyya kadhattuudha. Nu immoo qabeenya duratti qabnu san odoo qabnu kadhachuu hin qabnu. Miira jedhuun inisheetiiviin kun bocamee jecha. Rakkoowwan waldaalee inisheetivoota qonnaa gama bu'uuraalee misoomaan isaan qunnamaa jiran furuuf akka hojjetamus dubbatan. Bu'uuraalee misoomaa dhimmoonni akka bishaanii, dhimmoonni akka ibsa dafanii furamuu qabu. Chaaleenjii waan ta'aniif jecha. Danqanii waan nu qabaniif isinis qabaniif jecha. Tireendii tanaan dura qabnuunis kuni waan duubatti nu harkiseef jecha. So kanaanis bakkee jirutti dhimmoota kana fudhannee irratti hojjenne. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyibuu gama isaaniin waldaaleen industirii godoo oomisha isaanii qulqullinaa fi kalaqaan deeggaruun dorgomtummaa cimsachuu akka qaban himaniiru. Isin amma diinagdee keessa seenaa jirtu waan ta'eef dursa ofirratti karoora qabaadha. Yeroo isin hin jedhametti waan jedhame ta'a argama. Ammas inni lammaffaan teeknooloojii fi kalaqaan ummata qaruudha. Tokko manaattis badhaadhina maatii keessattis teeknooloojiin akka galu goonadha. Kana gochuuf diinagdeen ka barbaachisu, kana gochuuf teeknooloojiin ka barbaachisu. Kun lamaa yoo jiraate sirna cimaa ijaarradha. Sirna dhaloonni bilisa ta'e keessatti jiraatu. Sirna san yoo jennu har'a hanna jira waan nutti jiru kana jalaa bahuuf fiignee hundi keenya hojiitti agallu isa kana yoo goonu jijjiirama bu'uuraa fiduu dandeenya. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Boolee obbo Bariisoo Baqqalaa galmoota magaalichaa bara kanaa milkeessuuf gahee qaamolee hundaa akka barbaadu dubbatan. Karoora bara 2018 galma barbaadamu galmoota magaalaa san karaa guuttaa'een wabii nyaataa mirkaneessuu akkasumas immoo qaala'insa gabaa carraa hojii uumuu rakkoowwan bulchiinsa gaarii hiikuu keessatti san mirkaneessuudhaaf waan calqabne kana akkamitti galmaan geessuu dandeenya. Yeroo gabaabduu keessatti ijaarsi sheedii xumuramee dhiyeessii galchuu wajjin wal qabatee akkamitti milkeessuu dandeenya waan jedhu kaayyoon isaa asitti kan walitti dhufneef. Waldaaleen hojiilee inisheetivii qonnaa irratti gurmaa'anis yeroo gabaabaa keessatti ijaarsa sheedii xumuranii oomisha akka dhiyeessan dhaamaniiru. Kanaa olitti immoo kan industirii godoo akkaatuma amma irratti marii gaggeessineen guyyaa 20titti ji'a kana haga 20titti ijaarsa keenya xumurree dhiyeessiin karaa guutta'een akka dhiyaatu taasifne hojii achitti hin eegalla. Kanaaf hojii eegalsiifnu kana keessatti immoo amma gara tokkoon carraa hojii hin uumna. Karaa biraatiin immoo amma carraa hojii uumuu qofa osoo hin ta'in qaala'insa gabaa wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef kana hin baanaa waan jiru kana karaa qindoomina qabuun karaa ijjannoo qabuun kutannoowwan kan irratti walii galle waan ta'eef.